ogeessi lammiin qabu. Dubartoonni seenaan isaa dhibamuu sodaatu walli wanshaan seenaa isaatiin eeggatu. Abbaan seenaa hawaasa afran qallooti. Mataa galmoo harmoo soofaa ni dhumna jedhanii hawaasni seenaan kufu yoo diriirsa malee daba seenaa dafee koolaa rakkoodha. Koolaa fannisanii akkamittiin koola. As shaggar kana orgomuu rakko dalaa naasiin bulcha. Ijoolleen basaasaa siqinaa jira jechuudha. Naannoon gattolati. Waan dubbannu gara cufa ittiin barbaadu dhugaadha saayinsiidha. Sakkatti jiban qabdu yoo rakkuma beekaa yoo wallaalaan sun hubungan kesakti gumacaan anak Palestina. Menurut saya harga presiden Ethiopia itu juga bisa jauh harga dalam terkait dengan negara hanya dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata darbeeka abbaa beekumsa, abbaa seenaa, abbaa afaanii, abbaa aadaati. Isin ummata wallaalaa miti. Naman katabne kana wallaala jee warri katabu yoo balleessu waan akkasiin nu beekanii bara akkasii miti. Saayinsiin beekumsa aadaatu beekumsa warra katabuu kana caalaa jira saayinsiin nan dubbise. Ormi bakka isaan irraa fidan hin beeku. Akka isuma xiyyaattiin dubbadha. Hangaan dubbadha. Eessuma biyya sooressu kun eessuma dhugaa. Amma wanni bakka sanatti isinii dhiyeessu kun waan qorannoo akka yuunivarsiitii Haramayaatti aartiin Oromoo fashaaltee hawaasni keenyallee fashaalee goota isaallee kabajuu wallaallee xiqqaanne jechuudha. Waan kana afaan Oromoo aartii Oromoo irratti qorannoo akka yuunivarsiitii dhiyeessee afaan qalloo kun dirree seenaati dirree dhiiraati. Dhiira akka sooressaa kanafaa keessa jira. Dhiira akka Ahmad Bitaachaa fa'aa keessa jira. Dhiira dira Calan Qotanaa keessa jira. Waa'ee kanarratti qorannoo gaggeessineeti hawaasa keenya kana aartii sana bu'aa qaabna. Jechuudhaan qorannoo gaggeessee wanna jaha akka ogeessaatti dubbadha. Hoggaan dubbatu akka ogeessaa as a professional person ogeessi lammiin qabu. Bifa saniin yeroo isinii dhiyeessaa asumaanuu qorannoo sanirratti guyyaa qorannoon tun dhiyaatu osuma gartee baatiin turan dhufna dhiyaatti bifa saniin achumaanuu affeeraan tan yoo wanni isin nagayoo feene jiraatte raga qabdi na gaafatan qabxii ni qabattan dhaloonni arraan tanaa milkaa'u fuuldura seenaa isa dhaloota dabreerra adda baafachuu gaarii fudhachuudhaan dura waa'ee qabsoo sabaa waa'ee qabsoo maqaa sabaa deebiseera seenaa wal faaleessuun dubbatamaa jira. Adda sinii baafna dhugaadhaaf hidhara wallee galmee seenaa godhannee bu'uura. Uummanni seenaan isaa dhibamuu sodaatu walli wanshaan seenaa isaatiin eeggatu. Seenaa uummata tokkoo qorachuu walleessaa danda'ama lafa kaayuun guutuu lafa kaayuun guutuu dansa danda'ama lafa kaayuun seenaa guutuu dansa seenaa kaaye qalamaan seenooyyeen barreesse faalleessu seenaa hawaasni walleedhaan dabarse jaamee seenaa lafa hin jirre jaamee seenaa lafa hin jirre cubbuu maqaa haa darbamuu ja'a saayinsii muuziqaa. Hawaasa biyyaan Oromoon kaleessa har'a Oromoo jee dubbata afaansa kana maaltu fide jettee yoo gaafatte qabsoon nu fayya siif kenna deebisa abbaan qabsoo jettee yoo gaafatte yaada wal faalleessu namayyoo ta'e namuu gama butee risaarisoo gandaggalchuuf ta'e markisee seenaa qabsoo. Nama tokko miti abbaan seenaa hawaasa. Abbaan seenaa hawaasa.
abbaan beekumsaa hawaasa, abbaan afaanii hawaasa, abbaan humnaattis hawaasa. Namni tokko beekumsa hin qabu jaarraallee hayyuu hawaasa afaan qallooti malee abbaa seenaati miti. Eessuun abbaan seenaa hawaasa afaan qallooti. Hayyuu afaan qalloo dhalche. Hajji Oromooti. Laa fi kumasaa nu bala kunuun fakkaatu bala. Nu fakkaata, nu fakkaata, nu fakkaata. Laa faajji guddina Oromooti. Akkam jechuudha. Akka kanatu qabu. Nama tokkoo miti abbaan seenaa hawaasa. Hayyu turees gudeeda isaa keessaa baasa. Kana walii galee saayinsii odeessa. Qabsoo dhalcha, hayyuu dhalcha, gootaa dhalcha. Abbaan seenaa haqaa hawaasa afaan qalloo qabu seenaa jalan qobaleetuu qajeelloo murti guutoo gahee dhiisu hoottu marree dannabaan dachaaf namarree leenca horree achirra lafa sirba habaatuuma seenaaf lugeyaa dulle lolle namni dura deemee lola san keessatti dura dhawame. Aku kayaknya ibu syata, Ibrahim syata, istiari galmo, wadai galmo harmo soba. Ni rumajani, hawa seorang kisani, akar dua diamani tu anjat tu saya nak kena inti, umat dua diamani, umani apa matu jani, akar matu, itu kalau tu saya lor, orang lola tu aku kamera, bakar orang ni pak orang ni mungkin. Akar itu juga orang galmo tu. Vallabhan Bachchananu Bachchananu Tarakona Sena Valenkai Mure Maka Kapso Oromo Tarakona Ati Dente Dufte Pimpinne Katu Sewani Jukhrijiba Kitaba Rasanjibu Ummaninis Walaini Kenya Jatura Baka Veda Tirun Dubada Abya Veda Tirun Dubada Science Irante Okura Tarakona Deva Jara Abba Kapso obe ilmi hamiş, kapso obe tülübe ilmi hamiş diyorlar. Kapso abbaza, tahawasa, hawasa nalale. Afangkan logota, ataku ababu, walahunda hayyugota. Bijumma lejare makol lafajala. Asit cinta tuce bijara, namsudun jalan kodan jilengise. Abang desi, semua ada zaman itu kalau kalau itu makan timur gaza, semua dari zaman itu orang Yesus kawasan, orang Isa betul yang firman orang berantah ini, dubran kau tak orang berantah ini orang Isa betul. Kalau itu boleh biara, semua kalau macam mana? Perang semua makan semua jechuudhaan waan dhufuuf dhaabawwan qabne jaalaluu dhaabaa gaabanii dhaabaa ummatti jalaa fi bosona qomeellee seena kophaa dhufe haareetti dhaaba qomoonni hundarsaa ooshaa galchee wantoota leenjisee hidhachiisee oromiyaa maqaa diinuu qawweellii fi awwaalee ajjeese jaalala abbaa gadaa qawween boollaa baase addunyaa beeksise maqaa kana deebisee rabsoonsu. Amma injirtu rabsoonsu injirtu isa ismaatu obaa ture hanga inni ture dhaabbattee jirti uummataatu nagolee jira amma injirtu hin sodaasina yoo maqaa kana isin gaafatanillee lakkoonni sun injirtu jaatiif hammadhaa nama qabuu jira anaa nagaa baluu dandeessa amma jaalaan dura jiru jaaloonni siyaasaa maqaa waan qabu daandisaa qaanisa hayyuu daandisaa qaan tuutaa nu tokkuma hawaasa abbaa seenaa keessaayi argamana hawaasa abbaa seenaa keessaayi argamu bakka biraatii dhufuu ila waan danda'u jechuudha kanagee waan jabduu sodaatuutiin nama gootuu waan hojjetee fidu jijjiirama hojii madaalanaa hubnu waan faarfamu jaalaa abbaa gadaa siyaasilee beekamu hin ta'u bakka wajjin kuffisuu naangichoo Io sono papà, ma non ho più la sera, di tutto, dico come stava rimanendo il tavolo, come sbaglio. Ragazzi, ma parlo di tutto il tempo, come in giacca, già a paga da Faru, Hera, More, Beda, volevo dire che non sei un uomo che sa più. Ti amo. Se non hai una famiglia, non sai
milkaa'uuf beekanii eeggachuu feesisa. Seenaan turtoortuu dhalootaaf dabarsee lachuudhaa barsiisee kalachuudhaa barsiise haqa seenaa eeggate seenaan isa tiisee jara. Hawaasni bu'aa seenaa haqaa hubachuu dhabee sobaan haqa dhoyse leellisee ol qabee seenaa dhugaa cinaa geejjiba fidee jechuudha. Hin milkaa'u dhimee seenaa haqaa nyaate seenaa isa nyaatti afaan sii banattee ummatuma sabu seenaa akka isin nyaanne jechuudha. Hawaasa siyaasatti ol guddachuun lammii qabaachuun tokkummaa akeekaa guddinaa barnootaaf qarooma dhimmaa jijjiirama Bermekii hawaasaa seenaa keessaa qaba. Biyyileen seenaa irratti dhugaadhaan ijaarama. Abbaan ijaarama. Finfinnee hambooltee bakkuutte gobeelle. Yaadni duudhaa dalagaan qabu faalle. Kun seenaa fi miti. Qoosaafuu waan mallee. Hawaasni humnaan kufe seenaa kakkaasa. Hawaasa humnaan kufe seenaa kakkaasa. Seenaa nyaata gurguraatti qilee baasaa. Seenaa nama nyaata kun seenaa saayinsii dhaaba. Akka nama olaana hawaasni hireen mudde hawaasni hireen baddee ta'e akka tokko qabaachuun ooltu seenaan isaa rakkoo addunyaa yaa'anii Ilmi dafee nyaatu seenaa jechuun dhiisee seenaa ilmi nyaatu. Addunyaa lawanni ilmi nyaatu seenaa. Addunyaa lawanni ilmi dafee nyaatu. Seenaa jechuun dhiisee seenaa ilmi nyaatu. Qoratee beekuudhaan diriiraa fi daba seenaa haqaa eeggachuuf faayidaa isaaf qaba. Seenaa isa dura kalee isa dalaga hojjetamte. Karaa saayinsiitiin ulaagaa kaayyate haalatti hojjetamtee seenaa taateen argamte. Himamtee dhaloota irraatti dabarte adda baafachuu qaba. Lafa jirti moo lafa hin jirtu? Uummata keessa jirti. Yoo uummanni maqnansaas fi seenaadhaan waan saniin kaa'e seenaa miti. Kumni kudhan. Angoo saamuun akka seenaa saamuun jira. Warri seenaa qabu hubachuu dadhabe, warri seenaa qabne himatee lallabe, seenaa qabu bira afaan qalmaa qabu. Seenaa naqaa dhiigaan lafa barbaade akkam banne qalama gurraachaan turaare. Hawaasni seenaa kufu yoo diriirsa malee daba seenaa dafee. Goota qalbii gadaa dhaabbanni isaa odaa uummata akkana jedhanii godha. Adeera meela eegsuma ree. Goota qalbii gadaa dhaabbanni isaa odaa najjaala qabsoodhaa jaarraa abbaa gadaa seenaa isa baasa. Hiika qabne gaafa. Qalbii sabaa keessa siidaan siif dhaabbata rabbiin siinaa qalma firdoosii jannata. Seenaa bootaa lima daakaa seenaa bootaa dubbisaa lima daakaa tuuji kabareessees jamaan goota faamuu mooji. Wanti takka faayidaa wannaatti isinii hima. Wanti kun qorannoodhaan akka yuunivarsiitii deemtu deema. Aadaa seenaa fi afaan Oromoo kana qorachuudhaan akka yuunivarsiitiin proposala dhiyeessee aartiin Oromoo kun fashaluun kun fafa. Jeetiin ijoollee takkatti himee ijoollee buutee nageessite. Amata diitamuu waa'ee wallee Oromoo qorachuu jira. Dubbisu jira. Ammallee gara qorannoo keetiin Meewwan faayidaa wallee ta'uusiruun kanaa manni gubate utubaa warqii shantu gubate anammaa goligeetta tasirra bareedduu na fudhate. Manni biyya tan akkana jettee dubbattuus ani birraa miti biyya sirbinis kamurti guutoota jalaan godhate hawaasaaf ranqalooti. Biyyaa xiqqaa yoo guddatan
utubaan warqii shanan rogaa shananii tasirra bareedduun qawweedha. Akkasuma hin danda'an galmaan jira. Sila shaggariin baa shaggaritti koolaa fannisanii sila sibilaan dhufa sibilatti ijoollee lakkisanii ijoolleen hin dubbattu shurrubbaa gootee nan dhungattuudha koolaa rakkoodha koolaa fannisanii akkamittiin koola as shaggar kana olbamuu rakko dallaa noosiitu jira ijoolleen basaasaa siqinaa jira jechuudha ijoolleen basaasaa ijoolleen hin dubbattu jechuun afaan keenya hin beektu shurrubbaadha naan hin dubbattu hararii hin dhufe siin bareechuu dhufe ati bonkiyya jechuu bara amma kunuunaan deema wani takka gubbaa gadi hin dhufin hima asii ol deemee dammaysaatti turee miti bishaan atti sababaa yaa galaana gootuuna dabarsi hinduuneen nan gaggabu hin gaggaba yaa madaallee shaashinaa barsi bishaan atti sababaa kanaaf goora rakkoodha akkana koolaa lameessitti rakkoodhaa dabarsuu dide gurgura ta'e jechuudha hinduuneen hin gaggabe jechuudha oromummaan kanuma jala qofaatti lafa dhaheenumaa hin jira naa marsimeetti kumanaa tumsifa yoo ati naa tumsite jaalamniiti jechuu bara amariin ta'ee dhufe meetti kaafaa gaari akkana jechuudha walleen garii maal gettu seetan abdii murachuu oromoo hinti oromoon abdii murachuu fuulee dura Intin tasiitaa tufulattee taa'ee ulfitin intini dalagaan waan walleen jettuun hicciti ummataa ummanni nama qaba maqaa ummataallee dhoonsaa ummataallee dhoonsaatiin baraabuma tokko isimutu jira sitti nima seete yuuraan bagalee rooma firmaan rooma galee rooma jechuun addunyaa faranjii guutuutu nurratti farrame jechi firmaantuu kun xaaliyaan warra humna qabu nurra farrame dubbiin ta'e dhumtee fuuldurri keenya dubban yoo rabbi dhiira nuu kenne rabbiin nu gargaare malee Sanjaalin Islaamaa lamaan asii qabeenya kennachuun akka fedhatti jechuudha. Ammas tokko lolgaa as keessa uleen abbaa gadaa hin cabulleen caphee kuflee namuu kaan yoo rabbi nu baase malee jechuudha akka galtee qorannaan walleen kanatti namni gadi wallee tana abbaan baruu katame jaa wallee dhifimti guyyaamsii himtu calan dheeraa sirbamu. Lubbuuttiin kennamaa dhaabbachaa wala baratti addunyaa lalla deebisanii doktara baruu katamnaa laga gaasa lakkiin katamne ta'anii guyyaallee miti tiyyannoo miti ta'ummataati. Lubbuu kana ittiin kennanii faamama. Waan hundi godhu kana cufa ittiin faamama. Dhugaadha saayinsiidha. Takka kijiban qabdi yoo rakkuma beekaa yoo wallaalaan kijiba kana otoon beeku lamni ittiin kijibu. Akkas jechuudha. Laamama wayida. Tabiraa yoo sirritu. Tantanaan ummata guddaa tabiraa takka qondaalaa wal dhabe jettiraan. Qondaan mataatii Oromoo kanaatu wal dhabe gaafa dursan. Kanaaf qondaalli wal dhabbiin qondaalaa tun gara uummataa akka hin ceene namni jabaan uummata keessaa argamu hawaasa haa eegu qondaalli haa eegamu cunqursaa kana irraa eegaa eegalee qondaalaa isanii qeerroo isaanii kolbeessii hojii deebi'uu qabu. Adda baasaa isa kana tolchaa jetti ergaan walleedha. Waamarri nu dhugee jenne bitaa mirgaa baay'ee addaan baase baay'ee kan dhugu kun achi ni laaffisan laala akka nama miiletti laaffisan. Baay'ee addaan baase jaabala malli nu dhugee jenne bitaa mirgaa baay'ee wal jibbisan akka malee wal jibbisan isin wal jibbisan cubbuu isinitti jira jechuudha kana biraa maaltu jira tokko laamse ummata guddaa xiqqaate Oromoon ummata guddaa xiqqaate waan kana beekaatu sirreessaadha dhaamsaa jalaa lamma haamiidha olma eeguloodha jira gaangeen cabteeni yaaba haamiidha olma eeguloodha jira gaangeen cabteeni gubbaan dalagee dhabee lama tooniin cabteeniidha haamiidhu biyya kanarra sooreysa kana fakkaate dhaabbanni isaa fuulli isaa waraqaa guddaa soloo qeefa soloo qaabalee miti zaanni isaatu
Kan dia kunis guddina agarsiisa. Akkasi cabee lafa qote inni sinaariidha. Rabbi qopheesse jechuun qube namtichi jiraata. Ni qube akka malee quba jechuun silaa waan nama gochuudha. Akkasitti duuba tokko kana osoo waan cabee kan abbaa galaan cabu ulee abbaa gadaa sunis addaa bara. Wanna qabdi. Ulee abbaa gadaa sun seenaa keenya qofa. Seenaa keenya qofa cabee aduun itti dhiite hiyyoonni jechuudha. Yoo abbiin kaasa malee hin kaanu seenaa jira waliin jira. Nuti keessa eenyutu nu caale silaa uummata guddaa tokko ture. Nuti keessa badii balleessine. Barjana qola jedhani nutura badiin jirti. Badii nuti hin sirreessinii jira. Dhaloonni fuula duraa badii san barbaadaa sirreessa isin badiin qabdan. Kaballeessa harka kennees ga'isan kafalmatees ga'isan waan kana lachuudha bara. Ilmaa seenaa babbareedduu dhiisaa fakkattuudha. Bara isiisan tolcha seenaan baatiriidha. Baatirii ibsadhaa jaaban akkasumas ummata guddaa ture jira. Ummata guddaa doora nuti ummata guddaa doora ture. Ummata babbareedaallee ture akka jaaraa kana. Ummata guddaa xiqqaate ta'uu keessarraa gaafa qabannaadha. Waan kana fuudhaatu haqaa isin agartan cubbuu jaalattan. Cubbuu jaalattan jaaban cubbuu isinit tola. Hin jiru kun nu keessa? Jira bar. Cubbuun jira cubbuu jaalattan. Akka tokko tattaatan haqa kanaa qalbii isin cufe. Dhiirallee qalbii isinii kan nu kadhadha. Dhiirti du'a wanta kana fuute malee dubbiin jabduudhaa jechuudha ilmee Oromoo. Amma laabaani laan abbaan beekumsaa abbaan seenaa laan afaan kan ummataati ummatan katamu tokkicha isaa malee afaan biraan qabnu. Amma seenaa ummanni akka ummataatti irra walii galu ni jira. Seenaa waliin galla. Waliin galsanii. Wanti kummaate seenaa irratti waliin hin gallu. Afaan irratti illee waliin gallu. Aadaa irratti illee waliin gallu. Walleen sirbi kun waan akka afaanitti Oromoo qofa wal fakkaachuu qabu ni tuute. Afaan kanaa kun jaba walitti jedhu. Aroonni Oromoo afaan kanatti haadamanitti jedhu warreen adda addaa bilbisan jiraachuu amma afaanaaf tole malee nama akka biraan jirre. Akkasitti barnoota waa'ee barnoota faranjiidhaan wanni uummanni jee sirriidha akka uummanni jee ja'a dogoggora ta'uu afaan kan uummataati kan uummatan katabne warri magaalaa afaan bakka hin bu'u akka afaan baratanii illee afaan bakka hin bu'u afaan kan uummatan katabne akka uummanni jee ja'a waan uummanni hin jenne hin jiina hin danda'u ijaaramanii hin danda'u namni hin jiru hin jiina akkasa uummanni gaddaa gammachuu as keessa hin danda'u deemasi deemii malee kuni afaan kuushka isa hin jiru Oromoo keessa hin jiru warra gartee mootummatti dhiyaatu sagalee tana du'a kana kan bakka irgootu ta'e uumame kana afaan warra fudhanne afaan irraa fudhanne afaan waasatti ergifata tokko sagalee daan kun sirrii miti hin qoflin saayinsiidha yoo shakkite laali naannoo badhu qaaqaaniin siimuu jira amma jira maallaqatti qabantuun siimuu jira lafa margaa tokko waa'ee barnoonni faranjii kun barnoota ergisaati. Barnoonni faranjii barnoota ergisaati dhamaasaadha. Beekumsa aadaa hin qabu wallaansa barbaada. Beekumsa aadaatiin barnoonni biyyaarraa seenaa aadaarraa seenaa biyya lafaarraa hin mayine bu'aa hin qabu jaasaayinsi adeemsaayi eeysaa dooktaraatu maal eebite jeneraal kun cunqursu oomishaa kun cunqursaadha chiinoo akeekee dubbisa kitaaba tuumus koolaa paartiyyuu namni sirna hojjetan ariiruu qabaa kuluu cunqursaadha isa dhiibarmaatummaa bitalaqa akkasitti amma barnoonni meeshaa cunqursaati yoo barnoonni aadaadhaa summii irraa dhiiga malee uummata milkaa'e duuba cufa seenaa haqaa jira jira saayinsii muuziqaa seenaa haqaa cufa duuba
aartii keessumaa wallee haqaa jira. Ulfaadhaan yuunivarsiitii Haramayaatti isii yaamna. Soore isaa keenya kana haareetti sirba tokko fi nama gatiin dhiisa. Amma durallee katabaatuun ture dho'isaadhaan gaafa sana namni sirbu hin jiru. Amma namni tokko liin sirbaa laayee nama guddaa kana. Wallee soddomfaan qaba amma as keessaa ta'e sooressaan rakkata. Garuu namni naa sirbu hin jiru. Anaa qudhii anti lafa albaa safarraa sirbitu. Sooressaan baasee jakas. Kan du'e ni awwaalle kan jiru hundi dhube osoo inni jiruutiin sirbaan wanni dhaban shumaama shee biitilan isa faana isa daran illee tasaati sanuma warra murtii guutuu calan qosan isaafillee ta'e inni nuu ilma murtii guutuuti waan ta'e namtichi eessinni yeroo dhugumaan dhiira kan allaan dana waan isarra dalagame dira sammina dabarree namni hanga kun dhume yoo rabbiin fedhe inshaa Allah sirba tokkoo fi lama gatiin isa hatattaman edalumaa fi golmaa fi isaanii gadhiifna hoggaa sanii lubbitanii akka yuunivarsiitii Haramayaatti isa keessatti goota keenya mala kabanya bakka jiratti Wallaggatti illee kabajuu qaba. Wallaggatti illee waan illee keessattaniif ulfaadha.